Akkam oltanii kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota foon lukkuu du'an saamsanii gurguran to'adheera jechuun abbaan taayitaa fi kabachiisa dambii hime. Magaalaa Finfinnee naannoo addaa Shoolaa jedhamutti namoonni foon lukkuu du'anii qaluun hoteelotaaf dhiyeessaa jiran to'atamuu abbaan taayitaa fi kabachiisa naamusa magaalaa Finfinnee beeksise. Kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 8 keessatti namoonni dhuunfaan lukkuu qaluun dukkaanaa fi hoteelotaaf lukkuu du'an qaluun raabsuuf utuu jedhanii qindoomina poolisii aanichaa fi waajjira kabachiisa dambii naamusaa aanichaan to'atamaniiru. Namoonni kun hordoffii taasifame lukkuu 100 qaluun saamsanii 42 ammoo qaluuf utuu jedhanii harkaaf harkatti qabadheera jechuunis ifoomsaniiru. Baay'inni namoota hojii kana irratti bobba'anii fi to'annoo jala oolanii garuu amma ammaatti wanti ibsame hin jiru. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Qajeelfamoota ministeera barnootaa irraa kennaman balaaleffachuun kun barattoota musliimaa uffata amantaa isaanii irratti hundaa'uun qooda jedhan. Manni marichaa ministeerichi dhimma amantaa keessa seenuu fi mirgoota heera sarbes jechuun himateera. Pireezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Sheek Haajii Ibraahim Tufaa sarbamni mirga barattootaa dubartoota musliimaa irratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabachuu qaba jechuun dhorkii niqaabaa dabalatee dhorkiiwwan uffata irra kaa'aman barattoota musliimaa qooduuf duula itti yaadamuun taasifamu jira jechuun ibsan. Roorroo ministeerri barnootaa dubartoota musliimaa sababa uffata islaamaa isaanii qofaa irratti raawwatu gonkumaa hin fudhannu ni falminas jedhan. Itti dabaluunis ministeerichi hijaaba eeyyamee niqaaba dhorkuun akka dhimma amantaa keessa galuutti ilaalama jechuun obsii hawaasa musliimaa kutannoo nageenya biyyattiif qaban agarsiisa jedhan. Mootummaan tarkaanfii hatattamaaf akka fudhatamus cimsanii gaafataniiru. Kibba ba'aa biyyattii keessatti albuudonni addunyaan barbaadamu argamaa jira jedhame. Kibba ba'aa Itoophiyaa keessatti albuuda addunyaan barbaadu baay'inaan argama jechuun ministeerri albuudaa beeksise. Ministeera albuudaa fi enerjii Dr. Habtaamuu Ittafaa akka jedhanitti Boorana, Baalee, Gujii, Somaalee fa'aa keessatti albuudonni qaaliin akka argaman ibsan. Akka gabaasa ministeera kanaatti ji'oottan 3 kana keessa qorannoon gara sanitti geggeeffamaa jira yoo jedhan albuudonni kanneen akka liiteeniyamii, taantaleemii, niikeelii fi manganeeziimii fa'aa keessatti ni argamu jechuun gabaasa raawwii hojii dhiyeesse irraa tufiinsaan albuudota gatii qaban irratti kanarra caalaa qorannoon akka geggeeffamu himanii bu'aa albuuda dabaluuf daldala seeraan alaa hambisuuf naannoleen walitti dhufanii hojjechuu irra jiraatanis jedhaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun waajjirri albuudaa fi enerjii naannoo Oromiyaas albuudni gosi 57 godina Booranaa fi Gujii keessatti argamuu isaanii mirkaneeffadheera jedheera. Oduu keenya xumuraatiin naannoo Gambeelaa keessatti bakka nyaataa qarshii 75 hidhamtootaaf kennamuun hidhattoota rakkoof saaxilaa jira jechuun Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen naannoo Gambeelaa keessatti qabiinsi hidhamtootaaf taasifamu gadi bu'aadhaas jedheera. Baajata nyaataa hidhamaaf guyyaatti qarshii 75 kennamu haala gabaa amma waliin kan wal hin madaalledhas jedheera. Kana malee akkaataa hidhamtoonni ittiin qabaman rakkoo qabe jechuun dabalee addeesseera. Koomishinichi kan himee dhimma hidhamtoota naannicha keessa jiran irratti pireezidaantiin naannoo Gambeelaa waliin yeroo mari'atetti mana hidhaa keessatti qooda nyaataa hidhamaaf kennamu qabu qarshii 75 hidhamtootaaf kennuun hidhamtoota rakkoo biraaf saaxilaa jira jechuun komateera. Kun ammoo haala gabaa ammaa duukaa waan hin simneef hidhamtoonni naannoo sana keessatti to'atamanii jiran rakkachaa jiraachuu isaanii hime. Inni biraa rakkoo hidhamaa irra gahaa jiru bakka bultii mijataa dhabuu, manni fincaanii qulqullina dhabuu, meeshaan uffatanii rafan qulqulluu ta'uu dhabuu, rakkoo bishaan dhugaatii jiraachuu fi darbee hidhamtoota irra rakkoo reebichaa ga'uu tarreessuun himeera. Dhimma kanas mootummaan naannoo Gambeelaa amanuun gara fuula duraatti waan kana irra deebiin akka ilaalus waadaa seenuu isaanii waliin dubbadheera jechuun Koomishiniin Falmaa Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaaseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf kanumaa turtii gaarii.